dhaggeeffattoota fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtan fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan ornirraa maddee bakkuma jirtanitti isin haga'u. Loltoonni TPLF guyyaa kaleessa ganama subii isaa 3 fi walakkaa irratti magaalaa Dasee kan qabates yoo ta'u mootummaan diktaator Abiy Ahmad akkuma kanaan loltoonni isaas guyyaa kaleessa irraa eegalee magaalaa Dasee irraa baqatanii karaa magaalaa Kombolchaatti kan imalaa jiranii fi akkuma kanaan fuullaan karaa Finfinneetti fachaa jirantu mul'ataa jira. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa magaalaa Kamisee qeerroo magaalaa Kamisee wajjin ta'uun magaalaa Kamisee guyyaa kaleessa guutuutti warroota PP yookiin ammoo Liyyuu Haayilii jedhamee achi taa'uu fi humna addaa Oromiyaa jedhamee achi keessa turan guutuutti magaalaa Kamisee keessa baasuuntu dhagahamaa jira. Magaalaa Kamisee keessa kan jiraatanii fi yookiin ammoo milishaa yookiin Diktaator Abiy Ahmad leenjisee magaalattii keessa gallakkisee fi poolisii Oromiyaa jechuun magaalattii keessa socho'an guutuutti waraana Adda Bilisummaa Oromootii fi qeerroon Walloo guutuutti akka dhuunfatan amma magaalaan Dasee qeerroo fi yookiin ammoo waraana Bilisummaa Oromootiin to'annaa jala akka oolfamte hima namni kun. Akkuma kanaan uummanni Oromiyaa keessa jiruu fi uummanni Oromoo keessumaaniyyuu amma kana yeroon ammaan kun yeroo murteessaadha. Qeerroon keenyaa fi qarreen waraana Adda Bilisummaa Oromoo wajjin taane yeroon falmachuu qabnu amma jechuudhaan dubbata. Qeerroon kun akkuma qeerroon kun ergaa isaa dabarfate murteessaa yookiin ammoo yeroon kun yeroon 4 kiiloo uummanni keenya seenuu qabuu fi waraana Adda Bilisummaa Oromoo seenuu qabullee yeroo ammaa kana jechuudhaan dubbata. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa hunda keessatti keessumaan kaabinee fi kaadiree yeroon to'annaa ofii jala oolfachuu qabus amma yeroon geesse jechuudhaan dubbatan. Haaluma kanaan kutaalee Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti sochiin garaagaraa waraana Adda Bilisummaa Oromootiin kan godhamaa jiruu fi tarkaanfii kaadiree fi kaabinee irratti fudhachuun kan itti fufuuf deemaa jiruu fi guyyaa kaleessaa irraa eegalee waraana Adda Bilisummaa Oromoo kallattiilee hundaan ammoo yeroon ka'uu qabnu amma jechuun akka wal kakaasaa jiranii fi tarkaanfii barbaachisu hundaan akka fudhachuu qabanii fi yookiin tarkaanfiin kana booda kan itti fufuu qabus akka ta'e waraanni Adda Bilisummaa Oromoo qophii barbaachisu hunda caasaalee isaa diriirfatee fi yookiin caasaalee isaa hojiin akka tarkaanfii fudhachuu akka beeksisaa jirutu himamaa jira. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa akkuma beekamuun golaalee Oromiyaa Salaalee fi akkuma kanaan jiddugala biyyattii keessatti humna barbaachisu hundaan yookiin kallattii barbaachisu hundaan imalli isaa kallattii Finfinnee afran akka cufaa jirutu himamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessa jiran yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf saaxilamaa jiraachuu isaaniitiif waggaa tokko waliif akka lakkoofsisaa jirantu ni beekama. Lammiileen keenya akkuma sooshaal miidiyaa hawaasummaa fi akkuma kanaan kallattiilee garaagaraatiin darbaa jiruu fi yeroo ammaa kana miidhama guddaa irraa kan ka'u sababa uffata dhabuu irraa kan ka'een peestaalii gurraacha hidhatanii yookiin kan ittiin bulaa jiranis yoo ta'u. Lammiileen keenya akkuma nama tokkootti biyyarraa gaafa ba'an dalagadhee galaa fi yookiin biyya Saudi Arabiyaa keessatti yeroo hedduuf namoonni keenya kan kola galtummaa yookiin immoo baqattummaadhaan achi jiraachaa turanis yoo ta'u garuu bifa jijjiirachuun Saudi Arabiyaan erga waggaa tokkootii lammiilee keenya dararaa guddaa hamaa irra geessitee yeroo ammaa kana dararaan irra akka gahaa jiru ni beekama. Lammiileen keenya Saudi Arabiyaa keessa jiru keessumaan baay'inaan heddumminni isaanii yoo baay'ifne lammiilee Oromoo ta'uun isaanii ni beekama. Lammiilee Oromoo ta'anii yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf akka saaxilamaa jiranii fi beelaa fi akkuma kanaan dararaa uffata dhabuu irraa kan ka'e yeroo ammaa kana peestaalii gurraacha uffatanii sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti namoonni hedduun peestaalii uffachuun gadda isaanii kan garsiifataa jiranii fi yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa kan jiran akkuma argaa jirtan shaashaa kanarratti kan mul'achaa jiruu fi kan argaa jirtan waan baay'ee garaa nama nyaatuun qeerroon keenya namoota 60tti lakkaa'uun hanga 40tti kan tilmaamamu yeroo ammaa kana mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti waggaa tokko oliif dararaa hamaa keessa akka jiraachaa turan ni beekama. Haa ta'u gara jabinni mootummaa diktaator Abiy Ahmad irraa kan ka'e lammiileen keenya kara biyyaatti kan galuu dhoorgamee fi yookiin rakkinni hamaan ammaa kana irra kan gahaa jiruuf lubbuu lammiilee kanaatiif itti gaafatamummaa kan qabu Abiy Ahmad jechuun namoonni miidiyaalee hawaasummaatii fi miidiyaalee garaagaraatiin dabarsaatis turani. Saudi Arabiyaa keessattis waanuma kanaan wal fakkaatu lammiileen keenya kan lubbuun isaanii darbuuf deemu namoonni 40,000 ol ta'uun kan tilmaamamu
magaalaa Saudi Arabiyaa yookiin ammoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti kutaalee garagaraa yookiin magaalotii garagaraa keessatti hidhaadhaan akka hoggaa tokko ol haleelamaa jiran ni beekama. Lammiilee keenyaaf garuu lammiileen Oromoo biyya idil addunyaa keessa jirtan hundi isaanii yookiin bakka jirtanii imbaasii Saudi Arabiyaa jirutti sagalee ta'uu yookiin ammoo hiriira akka irratti baatan jechuun akka sagalee nu taatan jechuun dhaamsa hidhamtoota Saudi Arabiyaa keessa jiraniiti. Lammiileen keenya Saudi Arabiyaa keessa akka nama tokkootti biyyarraa baqatanii biyya baqaa yookiin ammoo da'oo godhachuun Saudi Arabiyaa keessa yamata dheeraaf yookiin waggoota dheeraaf kan jiraachaa turanis yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu Saudi Arabiyaan bifa jijjiirachuun lammiilee keenya lubbuun darartee yookiin osoo lubbuun jiran lubbuu isaanii kan dararaa jirtuu fi lubbuu ammas kan baasaa jirtu yeroo ammaa kana keessumaa peestaaliidhaan martee kan awwaalaa jirtus yoo ta'u, gadda kanaaf ammoo uummanni Oromoo idil addunyaa jirtanii fi mootummoota addunyaattis akka inu iyyatan jechuun dhaamsa qeerroo Saudi Arabiyaa magaalaa garagaraa keessatti hidhamaniiti. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii sagantaan keenya guyyaadhaa kanuma fakkaata. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Namoonni hangamma maatii keenya ta'in maatii keenya ta'a akkuma kanaan odeeffannoon keenya guyyaa guyyaan kan Oromiyaa yookiin oolmaa Oromiyaa kan isiniin gennu guyyaa guyyaan akka isin ga'uuf subscribe, share, like gochuu hin dagatina nu jajjabeessaa jechuun asumaan dhaamsa keenya horaa bulaa deebana. Free Ethiopian people in Saudi Arabia. Free Ethiopian people in Saudi Arabia. Free Ethiopian people in Saudi Arabia. Shame on Saudi Arabia. Shame on Saudi Arabia. Shame on Saudi Arabia.